jigako Silasina beka gobako Kandar besambadi sisitin kasu natin kasin Mayroon no gote sayade samgaben Wamboni goksega na tojisa Urin bula male yomasidisa Baris dabare danama gechi Ora bicheda Kan darbe nuti kaasin jedhe namichi kan darbe isinitti kaasan immoo attam jirtu nooroo fayyaa keessanii daawwattoota koof jaallattoota ODM akkuma kanas ajaa'ibsiifattoota tajaajibii attam jirtu nagaadha hada xiqqoo arrabee walna jala dabarti buna kooni mallakkee lama seeraan hin fudhanne ani yeroon bunicha dhabu ofirratti mugu beektu ofirratti mugu ekas garummoo keessi koo lafeen koo jabaadha isa darbe nutti kaasin jedhe jamboo jootee moof sirbasaa keessatti isa darbe sitti kaasaan immoo har'a keessummaan koo jabaan namni beekamaan qunsulaa ambaasaadder nama cimaa tokkoon toorarraa qabaa kuna ትግሉ ይቀጥላል የዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ጠንካራ ሚት የቹን ጋና ቦክሲ ለጋቤካ አካር ባድሪቲ ከዳ አፋንኮ ዋንተ ኤፊ ዋንንታኔ ኤፊ ኢማ ኬሰን እንካ አካር ባድሪቲ ከዳ ወሪ አፋን ወኖ ጀተን ሰነስተ የከና ሀራ ዋቶ ኮቶኮረተኒ ሃሰው በርባዳ ጀማ ማሊስ ዋንቶ ኮቶኮረተኒ waa'ee Birhaane Mesqel akkaataan ittiin egaa beektu gaa ibsaa ejjennoo meeqa qabudha jettani har'a kan inni baase. Maal namni akkas xaafu jedhan Amaariyyaadhaan. Ibsa ejjennoo qabxii 16 qabu har'a Dr. Birhaane Mesqel sanyii ambaasaaddarri Impaayera Itoophiyaa duraanii ibsa baase. Ibsa baasee taajabbiin immoo duuba deebi'ee namichi Amaariyyaadhaan waan barreesseef ka'een Amaariyyaadhaan dubbadha ta'ee ani hin beeku. Amma otun ka'ee Amaariyyaadhaan dubbadhee immoo hundi keessan kolfa jalqabdu ani immoo isa immoo hin jaalladhu. Ani immoo sansin Amaariyyaa namatti kolfitanii hin jaalladhu. Kanaafanii amma maal gochuun barbaade calliseeruman duuba deebi'ee waa'ee ayyuu keenya kanaa isin haasofsiisuun barbaade jechuu kooti. ODM duuba deebi'eetu waa'ee akkaataan ittiin har'aa ibsa isaa baase keessatti jarana qabsootti deebi'e namni beeki. Qabsootti. ሁሉም ነገር ሁሉም ሰው ወደ ጦር ግንባር ይሄን ጀደተኒ ዋድ መንግስቱ ለገምቲ ከን ገድ ዋድ መንግስቱ ሁሉም ሰው ወደ ጦር ግንባር ያለቱን ሱራ ሳፈደዚ ነገር ሲዘና ተተለተ አማ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሀረማርጀዴ ሁንዱማ ወራነት ገዲያ አሬ ወራነ ኑረት ላብስ ወራነ ብልጥግና ረት ላብስ ነምኩ jennaan hundi keenya ibsa ejjennoo qabxii 16 qabu kanarra maxxanee yoo fudhattanii ilaaltanii for advocacy for oromia.org dhaqaati seenaa dubbisaa qabxii ejjennoo 16 Dr. Birhaane Mesqel sanyii ukkee kaase bilxiginnaarraa ukkee kaase hin dheekkameen siin jedha isa keessaa yidres በኔላይ በዘረኞቹና ሽፍጠኞቹ አሃዳውያን በተከፈተው መጠነ ሰፊ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ግር ላላችሁ ወገኖች በሙሉ አንደኛ የሐሰት ፕሮፓጋንዳው ዓላማ እንዱብስ ኩዳጃንሳ ዱብስ ተናኒ ወጋድ ፎዩን ፍት ዋንታይፍ አነናማ qubee jaraa funaanuu hin dandeenye asii gadi waan inni barreesse ibsa ejjennoo qabxii 15 qabuuni bakakkaan irratti harcaasee yookiin immoo bilxiginnaa irratti harcaasee eenyuyyuu dubbisee fixuu hin danda'u waan ta'eef walumaa galatti duuba deebi'ee tani waa tokkoon si yaadachiisa
Jumbo duuba deebi'u. Waan ajaa'ibaa jira. Waan ajaa'ibaa. Waan ajaa'ibaa. Waan ajaa'ibaa jira. Maal ta'e ofii namni? Sammuun namaa maal ta'e ofii? Sammuun namaa maal ta'e namni? Kan darbe sittin kaasu natti hin kaasin sittin maaliif hin kaasu? Maaliif hin kaasu waan darbe maaliif hin kaasu? Waan darbe kaaseetan waan har'aa ilaaleetan waan egeree raaga. Eenyu as waajjirri koo kana hojjetu. Malee isa darbe natti hin kaasin wanti jedhamu hin jiru jaamboo jootee. Artistii biltiginnaa sittan deebi'a siin gaaf tokko sitti deebi'a artistii biltiginnaa dur gaariidha amma artistii oromoorraa gara artistii biltiginnaatti kan galagalee artistii jaamboo jootee natti hin kaasin isa darbee isheen keessaa laa natti hin kaasin naan jechaa jira Birhaane Mesqelis Birhaaniyyi sittan kaasa kunoo ishee kana sitti kaasa achi kaaseetan fidee dhufa siin dubbisa kanaan dura kanatti barreessite waggaa dura gaafa muudama ambaasaaddarummaa argachuudhaaf gaafa jettu qarqara geessu waan ati barreessitee fuula feesbuukii keerra kaa'attee kunoo kan taajabbiin qelam godhee sii kaa'ee galmee dookumentii kee keessa siniif hojjetamaa jirutti sii maragee walitti stoor godhee kan inni sii kaa'e keessa tokko dhee luluqqifadheen gadi fuudhuu jalqaba har'a jalqaba har'a kanarratti ibsaa bor itti fufa. Documentary itti fufa Birhaaniyye koo amma gaa siin dubbisa xinnoodha waan taateef ishee kana siin dubbisa dhaggeeffattoota tokkootiif jedheen dubbisa eenyu ati namittiin afaan Amaaraa afaan Oromoo sirriitti dandeessu moo gara afaan Oromootti naa hiiki. Okay? Tore. Birhaane Mesqel Abbebe Sany በርገር yeroo muudamuuf jiru. ከህዋቶች አይታችሁ የወለጋ ህዝብ ውስጥ መሸሸግ የምትፈልጉ የኦሮሞን ህዝብ ክዳችሁ እና ለህዋት ራሳችሁን የሸጣችሁ ባንዳዎች አይሆንላችሁ። ዱቢሳና ዱካ የወለጋ ህዝብ ከውስጡ መንጥሮ ያወጣችኋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከህዋት ጋር ተባብራችሁ ለማውጋት መወሰናችሁ ግን የኢሲስትነት ዘመናችሁን ቋጫው። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከዚህ በኋላ መታሰቢያ የላችሁ። እንኳን ከቀንጅቦች ጋር በጊዜ አወቅናችሁ ባንዳዎች። ጀቴቱ ትምህርት ብርሃነ መስቀል አከስ ጀቴቱ ትምህርት ነመን ራፍ ልጅ ወለቁ ቤት ይፈኒ አፋን ኦሮሞቲ ከብርሃኔ የዋያተማ በረን ገዳዱበት ወረቲ ፒኤልኤፍ ፋና ብየ ወለጋ ከሰ ኦከተኒ ከንጅርተን ሰባ ኦሮሞ ከን ካደን ወረቲ ፒኤልኤፍ ነሙማ ከሰን ከን ጉርጉርተን ኢስን ኢልማን ባንዳ ummanni wallaggaa of keessaa haxaa'ee isin balleessa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed warra TPLF wajjiniin taatanii muummicha ministeeraa waraanuudhaaf yookiin loluudhaaf qophii isinitti jirtan bara isinatti akka gaararraa waan illee fakkaattan sun xumura godhata. Ummanni Oromoo kana booda isiniif guyyaa yaadannoo yookiin karaa ittiin isin yaadatu tokkoyyuu hin qabu hin qabaatus. Isin waraabessa guyyaa nana baga yeroodhaan isin barre baandota wayi jette Birhaane Mesqel. Eenyuun jette Birhaane Mesqelii eenyuun jette yeroo sana. Wallagga keessa dhokatanii warra TPLF wajjin warri hojjetaa turan eenyu fa'i jettee barreeffama kee kanaa jechuudha. Holola akkati naan hin jenne yeroo sanan
kat godhee screenshot godhee ta dookumentii kee keessa sii kaa'e. Siin fide tokkoon hunduma isaa. Amma eenyudha biyya Wallaggaa keessa mataa dhokfatee TPLF wajjin walii galee eenyummaa isaa kan guree saba Wallaggaatu mee dhugaa'e saba Wallaggaatu eenyummaa isaa gurguree baandaa TPLFitti bitamee farankaadhaan maallaqaan bitamee obbo Abiy Ahmed ke warra si muudan ajjeesuuf fixuuf yeroo dhumaanu baga isin barre isiniin jetteme Birhaane yoo buburee meekot aniifati naasofna hayyootaatti doottora dhaqaati doottore sammuun akkasitti barreessu kuni eessaa bahe sammuu akkamiiti kun hirrukutamtee marra bar waggaan geenyeem እንዴ ተመታይ እኮ በቃ በካልቾ ነው እኮ የተመታው እንዴ እንደ አማርኛ እኮ ነዳ ጅርቲ አይ አላያት ጅርቲ ይቻላ ሰሞን እጩራ ቆይ እኔም ልይ ወንድም ምን ሆነው ግን አንተ ሰውዬ ቅንጭላት አይሰራም እንዴ ቅንጭላት ያንተ ቅንጭላት አይሰራም እንዴ ኦሮሞ ህዝብ ሸጠ ራሱ ሸጠ ያለ አንተ ምን እንዴት ወለጋ ህዝብ ራሱ ሸጠ ለቲፒኤልኤፍ እንዴት ነው አንተ ይሄን ነገር የጣፍከው ለምን ጣፍከው ይሄን ነገር እስቲ አንተ እኮ ምሁር ነው እኮ ሎየር እኮ ነው ይሄን እኮ አንተ ሎየር እኮ ይሄን ህግ መንግስት እኮ ህግ ፍርድ ቤት አንተን እኔ ከወሰደ አሁን አንተን ያሳስራል እኮ ምንድነው አንተ ሽግር ሰውዬ እንዴት ነው ወለጋን ዝም ብለህ አንተ ባንዳዎች የምትለው አንተ እኔ እኮ ዋን ኦፍ ዘም እኔ ቤክዬ እንዴት አንተ ሰውዬ አከምትይን ቆይ አማርኛቲ ሰነ ከሰ ይሁን ቱሬ ነረቲ ወኖት ዋንተ ገር አፋን ኮት እንደቢያ ቆይ ባልታት ነመና akkamittiin saba guddaa hammanaatiin saba guddaa managau muudamuudhaaf jettee erga gaafa sanaati maalan godhe beektaa Birhaane Mesqel erga gaafa ati saba kutaadhaan qooddee holola hayyuu tokkorraa nama guddaarraan eegamne gadi lakkisteeti si jala bu'een si qollofaa ture ani immoo kanaan qollofaa maal beektaa si jala bu'eetan bara jireenya kee guutuu waan ati keessaa ba'uu hin dandeenyen dookumentarii hojjette dhugaa mallattoodhaaf waa si dhageessisu irraa yaadataa yeroo fitsumii wajjin walgahii godhattan asumatti si dhageessisu sagalee ila anaabsitu beeka waan ta'eefi waraabbii sa'aatii 6 oli keessa sekeendii 2 jira geessu. Here we go. Wait. Irratti teknoloojiin I know you don't control it. That's why bacon is among you.
maal godhuu dandeenya akkamitti wal ijaaruu dandeenya maal irratti qabna maal godhuu dandeenya jedhu kanarratti mari'atu. Akka kanarratti mari'annu keessummoota affeerree jirraa waa'ee kanarratti managerial assistance emergency situation kana irratti goonuu irratti ambassador Tumarega Amerika ambassador Donatu Nalta Consul General Ethiopia Midwest like kana booda icita gola keessaa kanatti gadi yaasu tokkotu ture isa akka biran geenyeef han qabe irratti documentary ko jedha walgahii geggeessaa turte ambassador ibsum jira unatuun jira atiif unatuun rukutamtanii amma mee turi nama achi keessatti kanatti jette waa'ee maali tokko lamaan documentary 1 2 300 waliin hojjenna barakana mo bashannana baana bar ummata keenya barsiisa baana miidiyaan banameera ani gaa ittan deebi'a meesa sin tursu maal taateetu namana waa'ee saba tokko muudama argachuudhaaf jettee ummata Wallaggaa ummata achi keessa da'oo godhattanii jechuudhaan kanatti jette waan ati jette immoo waan balaa waan hamaa maal taateeti maal taate naman maal taate naman kanaafi hojii ati hojjette isa miti gaama har'a gaaf tokko nan keessa deemee ilaaleetan innezi የአገር ነቀዞች አይነ ረብሲተ ቢቲን በቃ አማ በኦሮሞ ህዝብ ግንባር ቀደም መሪነት በመጣው የአሁኑ ለውጥ አመሰብስት ሙለቴ አመረብስት ሙለቴ ወንቲቺ ኦሮሞዳን ዱፌ ኦሮሞዳን ናናቲ ፎቴ ማልጎቴ ቤታ ኦሮሞት ዲነታቴቱ ሙደምቴ የሮሰነ ጋፋት ወለጋን ረብሲቱ namichi kees wallaggeena ajjees waan jedheefi atis wallaggaan abaarte humni wallagga keessa socho'u immoo innezi የህይወት ተላላኪ ወጀቴ ወረ ማለቀ ኛተን የቴ ወረ ማለቀ ነው ትቢተመን ጀቴ ማልና ማና መቃን ታነ ነው ረኬስ ኡጋ ናሞታ መታሳኒ ጉርጉረን የትም ሰሙሳኒ ጉርጉረን አሁን እውነቱን እንነጋገር ካልን መስቀልዬ ራሱን የሸጠው የወለጋ ህዝብ ነው ወይስ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ነው? እቺን ብቻ በአማርኛ በቃ ጥሩ በሆነች አማርኛ መልስልኝ ወዳጅ እስቲ በደንብ just I'm reading your word አከስ ጀቴን በር ራሳችሁን የሸጣችሁ ባንዳዎች እቴን እነማም ወንድም ወለጋ ራሱን ብሸጥማ ለምንም ይገደላል ማለት አልታቴ ነው ኡቶፊሳ ጉርጉሬ በር ሀረማኒ ማረት ጉበታ ሀረማ ሂዳ ማረማ ደጉገ ማረማ ዱአ ማሊፍ ሙጫይሼ አጀሰኒ ሀደረቴስሱ አንተ እኮ ራስ ከተሸጠ እኮ በቃ አፍተር ዛት ጀስት ኢንስትሩመንት ይረበር ሜሻ that is you ሲዳበሪን ካኔ ማታኬ ጉርጉረቴ ደቀ ነፍጠኛ ትስርነት ጉርጉረቴ ሚአተኤ ሜሻተኤ ቢየ ደቀ ሆቴል ጪሳ ቱሬ ሆቴል ኬሳ በኤ ዋን በርባድ ዋን ስርንሱን በርባዱ ኤርገገዲ ነቀ ቦዳ አምባሳደር ተኤ ከኑፌ ማነው አሁን ራሱን የሸጠው ዚጋ የሰው የበናታችሁ እኔና እሱን በአማርኛ እንትንም መልሰው ቢገኝ ጀቹ የሮን አሩ አማርኛና ሩፈሩ ጓንዝን እንጀራ የሮባይ የሮን አሩ አፋን ኦሮሞር አፋን እንግሊሽራ አማርኛቱና ለቲከናዎችን utu አማርኛ አንዲ ቤት ጎኔ ዳን ያቱ ባለ ነምን ሚዲያ በቀጥ ይባል ወሪ ፋላ ዲ ቤት ጎቹ ይንበርባል እንፈልምና ስለሲ ወጅን ኡጋ zero anqleen sara sigata silay daqiiqa digdama interview falmitu argadhe daqiiqa digdama gidduuttan oromummaa si barsiisee lammaffaa akka ati dhalatti godheen
Waanati kanaan dura hojjettu hunda zeeroo si harkaa godheetan namatti si dabala sila. Ani beekan gulummaadha. Indeed no, meeshaa no wallaggaa raasuun yeeshatu. Maal taatee maqaan Oromoo balleessita namana. Maal muudama kanaa utuu naman arrabsiin, utuu gosa hin arrabsiin, utuu saba hin arrabsiin muudama kana argachuun maaliif hin danda'amu? Utuun arrabsiin qofa maaliif hin argamu? Wallaggaanis baanዳዎች ራሳቸውን ሸጣቸው የቲፒኤልኤፍ መሳሪያዎች ምናምኖች ቱን ጀዲኒ አከስመት የኔ ስኒ ወጅኖ ጀቹን በርባዳ ጅጅረማ ከነ እዶ ተኮን ቡቱን ረጅራታ ጆሌን ኦሮሞ ከሰገለ ሆጀቹ ቀምና እያልክ ለምን ጆይን አታረግም እንዴ ባይብል ዝግና ከሰ ጆሌ ባየቱ ጅሩ ጆሌ ጭጭሞት ዱጋ አለ ጆሌ ጭጭሞት ጅሩ ዱጋን ሲንጀራ ጆላ ጃይብ ሲፈን ባየቱ ጅሩ በት የናቴ ዲያስፖራዎች አቢት ዲያስፖራ በይ ዮ አባር ተመለ ዮ ሸኔ ጀተመለ ዮ ሽፍታ የተመለ ዮ ወለጋ ጀተመለ አቦን ሙደምስ ሊቪንግ ከነሙ what's wrong with you guys ማን ብደንኩ መገራች ሃለሽ it's ቢዩ ሃለሽ አይ ብሪ ዋይ ብሪ why you are a doctor koi atinama barate I know load and wa barachum biya kanatti chun social science in as a whole ana dabalate gatin qabu biya kanatti biya faranjit uguma then mitire uga esa gafa brat ne kolfina ojin injiru ojin gurguddaan injiru nan beeka garu hinjiraatama garacha ishago garacha jettemo duga faranjin ishedha tolu daabbo silatti bar faranjin duga sobden jiraachu ramu akuma kero darbe yo uwari ke ofatteo akasta orra saba gurgure sammu gurgure maal gochurra yon challise wannen profit organization tokko gumma keetin wallo kana wa tokko goote galmeessite teesse yeroo boqonnaa kee akkuma kee kanaan duraan uberi kee ofatte maallaqa kee doolaara 20 guyyaatti coratte protocol kee eegatte akka Oromootti yoo dhuguma qeeta adda birruutti dhalatte ta'e dachee sana si baase yoo ta'e why not maaf kun gurgurama maan ilmi namaa Birhaane Mesqel ilmi namaa gaafa sammuun gurgurame gaafas duute just gaa sobaano no maalata manamni hayyoon Oromoo biyya alaatti baqatan baay'een isaanii kun muudama dhabaniitu baanseete shiikan gurguruurra jedhaniitu ba'an warri kaan immoo chuma keessa ta'aniitu ciniinnataniitu waa tokko gumaachan I appreciate isa warri immoo obsa sana hin qabne immoo kaan alayaate kaan immoo mana hidhaatti namni ati immoo wallaggaዎች bixiqiliyyoች maaliif barbaachise kun sabni wallaggaa sabab bitamaa miti saba TPLF bittu miti saba meeshaadhaan bitamu miti saba maallaqaan bitamu miti kansaayyuu riisoorsii dachee isaarra jiru iyyuu nyaateen fitu wallagga duka maa itti godha isa iyyuu mootummaatu saameettiinidha mindaasii kaffalaa ture waan miti sirrii miti kanuma sitti muraafan dhufee seenaadhaa fi viidiyoo kana ol kaa'uun qaba beektaa dhaloonni taanu akka inni namoota akka kee kanarraa baratuufanii dhalootaaf ol kaa'aa jira. Kana booda waluma wajjin jira waan ta'eef na dubbisi silkii koos fudhuuti wajjin haasofna. Interviyuu yoo isheetti immoo kottuu miidiyaa koorratti. Sodaatiin kottuun falmina tiitaa baatu. Maaliif jette jennaan haasofnaa maal goonaa asitti wal as bokka'uun hin jiru waan ta'eef biyyattiin kun biyya bareeddudha beektaa. Waa coccorattee maallaqaan waa namatti bitanii hin jirti waa xixinnoon isheenaan hin argamu garuu booksiidhaan hin jiru. Boksiran utu ta'e qilleensa irratti si hambisa isa utu akka itti walitti ba'an ta'e inni hin ta'u biyya kanatti
ጉልበት አይሰራም እዚህ አገር ምሰራው ቅንጭላት ነው ጭንቅላት ይጀዲ ጭንቅላት ነው ይቅርታ ወንድሜ ትንሽ አማርኛ ሹጉር ስላለ ነው እንጂ እኔ ምንም እንትን የለም እዚህ ሀገር በቅንጭላት ነው የምንወዳደረው እና እስቲና ዲቤት እናርግ እና በሚዲያ ኦዲኤም ይባላል ሮሞ ዲጂታል መልታይ ሚዲያ እና ከሞን ዋናቲ ሙናግዴ ቶኩን ስክሪን ላይ ታርግሲሳን ሲፈልሚሲሳ because baay'ee san qaba documentary kanaaf sirrii miti tinin dhaloota si barsiisuufanii miidiyaan dhaabate kun gabbalaadha kana booda waaqayyumti wal bira nu ajiraachisu covid kana nurraa rukutu atis nu kadhadhu anis waaqayyoon sin kadhadha nu ajiraachisu waaqayyo si wal qabatee namootani baay'ee yaadu keessa namoota si fakkaatan keessa tokko akkuma ati wallagga itti muudamatti dhufte guji jedhanii ummata gujii kana ummata shiftaa ummata tiifilleef ummata maaloo ummata bitamaa warra jedhan keessa tokko ayicha kana ayicha kana yes you know Wai obona gesa odo dube. Ante guji akuma namichi wallagga bitikri ele ye TPLF ምናምን ወጀ አቲስ ቦራና jecha di galteta ma topiat ambassador Minnesota taate uftamo Abbasera wali gala itti aanaa fi gadi aanaa olaanaa wannoo Oromiyaa taatamu biltiginaa keessatti chukooti itti gaafatamaa itti aanaa dubbi propaganda taayee danda'a taatamu galaafachiisaa basaasaa hiisisaa fi dararsaa uummata Oromoof Guji Borana taatamu. Hamma ammatti muudamake waajirta jabbii hin arganne yoo yeroo argatte inboxiidhaan naa ergi waan amma keessa jirtu. Waan amma keessa jirtu namarraa dhaga'uun koon oolu taajabbiin qebbalali foljeeru fuunsaa hin oolu utuu isaan naaf hin fidiini mee muudamaa amma keessa jirtu sababa Boorana Gujii keenya ummata nagaa ummata garraamii qotachuu horsiifachuu maleen beenneen isinis shiftaa maaloo mitiqirshoo jettanii etu ceetanii biyyatti galtanii itti amma biltiginnaa biratti meen qubansi dhabe gidduu kana biiziin ta'e isin beekta istiidiyoo koo keessaan ma qufatu hojjeta kanaaf waan jiru as iskiriin irratti mari'annaa dhalootaaf hin dabarsaa adaraa Obona Geessode odo ergi. Kan biraammoo gurbaa gaazexeessaa tokko quba qabdaa gurbaa wajjiniin basaasummaa kana biyya alaa kana Awurooppaa fas gidduu taatanii walii wajjiniin wanna jettan sana gurbaa ittuma Gujii Boorana kana isinumatu itti duule biltiginnaan sillamaanin bitatte Gujii Booranni waan falmateef garboomneerraa nu ga'e waan jedheef ijoollee achii dhalatteen maaliif wannoo cabsume kutumitiire isinumaan biyya sana rukutuudhaaf isinumaan obboloota keessan akkasiin basaastan akkasiin rukuttan gochuudhaaf isiniin bitte biltiginnaan mucaan sun dure raadiyoo maalii biyya keessaa hojjetaa ture Awurooppaa dhaqee Awurooppaa erga dhaqee immoo OMN keessa qacarameetu OMN asii jawaarfaa maallaqa kaffalaniifiitu hojjetaa ture achi keessaa jawaar waan tokko irratti argee gaafa udduu ishee keessa dhiitee ari'u immoo kan inni ari'eef ani shanee waan hin ta'eef abaa waan hin ta'eef OMN keessaa na ari'an jedhee boossisee fixee uummata 50 kanaa boossisee fixee qomoo keenya maaloo keenya jedhaniini kanaaf sidar seeraniiti isaan immoo ONN keessa gashanii ONN keessa galee miidiyaa abaawwadha maqaa inni isa keessa hojjete sin tolaa edami indana mallattanii
waa durgooxinnoo tokkotti kennuu jalqabee ture boordiin achi booda ishees miindaan ishee naan taatodhe ishee tuffateetu achi booda kush reediyoo jedheetu ka'ee kophaa banate isheenis harka diddee achi booda hillim jennaan shanee ishee baduu nama nyaatti jedhee waboon nama nyaatti jedhee gollichi nama nyaata jedhee daawud ibsaa nama nyaata jedhee maxqarayyoo jedhee gujii booranni bineensa jedhee uummanni isaa jedhee nama geessaa jiru jedhee achi booda biltiginnaatti nageessa oddoo duubee kee faana wal qabataniitu galani. Bukukuuf kaatamitiin gaafan seenaa isaa keessa turu suuraa sarabdanii faxalaq jedhee dhufe kunoo. Ijoollee keenya maaluma taatanii ሹጉራችሁ አሁን ምንድነው? እስቲ ማልታተን ብትርሙ ኦር ዋን ብራቱ ጅራ ለቤት ለመኪና ለፉድ ምንድነው? አሁን ወዳጄ አንተ ሹጉራውን እዚህ ጋር ሀመከንም in 2-3 years ሀመከን ተወልዋል why ጉጂ ኡመተ ኩሉ ዳውብሲሱም በሳሱም ስርነ ብልጥግናፍሞ እቢ ዋና ከሲከና ኦሮሞ ዮምቡና ዱገ ማለ ስሪት ይሱ ኢሞሽናል እንታጋ ቤት ምት ያነማ ኢሞሽናል ያኒ ነው tu emotionality ate yoga aforshan darbe keseron tajabi e wan garagari buse barresu sare buda yero sana emotional te funyo fudde lagannaku funyo fudde lagarage kenya funyo fudde lagannaku echu of jesu echu ofina jevnu sichi jirana sichi basastota fakkesitota senashi duri asibamne achibamne finne qollobne screeni studio ODM media haqarratti baafna jechu fanjede turti amma yoonatti ana wajjin taasistaniif galata guddaan isinii qaba daawwattoota koo kabajamoo gara fuulduraatti studio koo kana jajjabeeffadhee keessumattuu beekumsa isaallee nan qaba meeshaalee tokko wanta tokko tunagun abeeta yeroon video isin agarsiisu barbaadu yeroo suuraa tokko kas dawoo sin jala ta'u waan ittiin akkanitti argisiisu nan beekumsa isaanan qaba resource xiqqoonaan qaba oromoo kana immoo waa kadhachuun jedhee dhumanii waanuman qabuunanii isin tajaajiluu barbaadeen amma akka itti argisiisaa jira gara fuulduraatti beekumsan hidhadhetti dabaladhee practical resource gaafan guuttadhe haala ajaa'ibaatiin ragaawwan tuulamanii jiran shira durii hamma amma kan manni koo dookumentii godhee kaa'e mana keenya keessa jiru mana koo keessa jiru mana ODM keessa jiru mana taajabbii keessa ture tokkoon isin agarsiisaa namni maal fakkaata kan jiru isin barsiisuudhaaf kutadheera baay'ee kutadhee ka'eera haamilee keessan qofa YouTube dhaqaati ODM tube kan jedhu dhaqaati subscribe godhaa viidiyoon hojjedhu dafee isin qaqqabaati ammasittu qophii biraati nama walitti deebinutti nagaatti kan isiniin jennu ogeessi kaameraa gulaalaan qophii kanaa qopheessaan itti daddabalaa director ittaanan directoraa boordii olaanaaf gadaanaan anuma nagaatti